Kotu mana waaqayyotaa guddan. Mana waaqayyotaa guddannu akkuma Saamu'eel garummaa mana waaqayyoo abeennu amanummaadhaan. Garummaa mana waaqayyoo abeennu amanummaadhaan. Maaliif daa'imummoomnaa amma yoomitti curuufnaa? Kottaa jabannu wangeela labsuudhaan. Kottaa jabannu wangeela labsuudhaan. Saamu'eel dhalatee mana waaqayyootti guddate. Anaaf sinoo maaltu nu dhoowwatee mana waaqayyootti guddachuu? Anaaf sinoo maaltu nu dhoowwatee mana waaqayyootti guddachuu? Maaliif diina abbaa kalaannaa isa gatiin itti ba'e himne inni gatiin itti ba'es immoo wangeelaa isaaf haa jiraannu. Kan gatii baases immoo Iyesuus isatti haa jiraannu. Kan gatii baases immoo Iyesuus isatti haa jiraannu. Baradhaa Saamu'eel irraa gaarummaa mana waaqayyoo qabeenya biyya lafaa gannee kottaa taanu duukaa buutu waaqayyoo. Qabeenya biyya lafaa gannee kottaa taanu duukaa buutu waaqayyoo. Daa'imman waaqayyoo taanee ituu jirru abaarsa walitti hin finnu. Akka daa'imman Eelifaa abaarsaaf hin taanu. Akka daa'imman Eelifaa abaarsaaf hin taanu. Kaaraajuudhaan kaafaarsuudhaan eenyutu raajaa anaaf si malee hin taanu akka sibiila duumaa. Wangeela labsinaa akka Phaawulos fa'aa. Wangeela labsinaa akka Phaawulos fa'aa. Biyya wangeelli qaqqabne qaqqabsiisuudhaan murteessinee haa kaanu. Humna waaqayyoo hidhannee wangeelaan haa kaanu. Humna waaqayyoo hidhannee wangeelaan haa kaanu. Gaarummaa mana waaqayyoo isa walii haa dhaallu. Isas immoo dhaaluudhaan maaltu nurraa eegama? Abboommii waaqayyoo kurnan eeguu cunqurraa fagaachuu. Kuni duwwaan gahaa miti warra dhabaniif laachuu. Nama kofitti jaallachuu waaqayyoon gammachiisuun gaarummaa mana waaqayyoo isa walii haa dhaallu. Gaarummaa mana waaqayyoo isa walii haa dhaallu. Mootummaa waaqayyoo kan si dhoowwatu dhiisi cubbuun baay'ee ulfaataa innaa dubbatamu salphaa. Karaa waaqayyoo si kaaballeessee ibidda bara baraatti si geessa. Karaa waaqayyoo si kaaballeessee ibidda bara baraatti si geessa. Lafti nuti irra jiraannu kun qabbana. Garuu bareedumni cubbuu dhumni isaa ibidda hin dhaamne. Bareedumni cubbuu dhumni isaa ibidda hin dhaamne. Yaa nama dhumni kee akka mana waaqayyoo siif ta'u jaalattu. Yaa nama saba addunyaa kanaa jaalattu. Jilbeeffadhu araara waaqayyoon kadhadhu. Jilbeeffadhu araara waaqayyoon kadhadhu. Lubbuu keenya baraarru ibidda bara baraa jala. Waaqayyo wajjin jiraachuun nuuf haa ta'u jireenya bara baraa. Waaqayyo wajjin jiraachuun nuuf haa ta'u jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa jiraachuuf sanyii gaarii haa facaafannu. Sanyii gaarii facaasuu Iyesuus irraa barannu. Sanyii gaarii facaasuu Iyesuus irraa barannu. Abarannu Yesuus irraa gidiraa biyya lafaa danda'e kan lubbuusaa iyyuu dabarsee nuuf laate. Gidiraa biyya lafaa danda'e kan lubbuusaa dabarsee nuuf laate. Abarannu Yesuus irraa ammeenya gaarummaan deebisu. Abaarsa eebbaan deebisu. Kana akka goonu waaqayyo nu haa gargaaru. Kana akka goonu waaqayyo nu haa gargaaru. Bara jireenya keenya waaqayyo naa kabajnu. Amma nuuf danda'ame cubburraa fagaannu. Kana hunda akka goonu waaqayyo nu haa gargaaru. Kana hunda akka goonu waaqayyo nu haa gargaaru.